Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u, ani nagaa koodha. Egaa chaapterii sadaffaa kutaa sadaffaa kana yoo waaqayyo jedhe kun kutaa isa dhumaati jechuudha. Egaa utuu walii wajjiniin mata duree keenya guyyaa har'aatti hin darbiin dura irra deddeebiidhaan kanumaan durallee akka beeksifnu maatii Odaa Akaadaamikaa hin taane sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Ijoollota biraadhaaf immoo sheer godhaa. Yaadaaf qiiqa qabdan immoo karaa koomentii nu qaqqabaa isiniin jenna. Egaa mata dureen nu yarra irraa eegallee walii wajjin ilaaluu jalqabnu business termination with failure kan jedhudha. Inni kun egaa dhaabbata daldalaa addaan kutuu fi kufaatii daldalaa wal bira qabnee ilaallachuudha. Dhaabbata daldalaa addaan kutuu yookaan immoo business termination kan jennuu fi kufaatii daldalaa yookaan immoo failure of business wal bira qabnee ilaallachuudha. A termination occurs when a business no longer exists for reasons of getting opportunity to sell for a profit, to move on to a new business, to retire, or lost interest in the business. Isheen kun egaa termination gochuu irratti kan xiyyeeffatu yookaan immoo daldala addaan kutuun yookaan terminationiin kan uumamu egaa sababoota akka daldalichaa bu'aadhaan gargaaruuf carraa argachuu, gara daldala haaraatti ce'uu, soorata ba'uu yookaan immoo daldalicha irratti fedhii dhabuudhaan daldalli sun yommuu dhaabamudha jechuudha. Soorama ba'uudhaan ta'uu danda'a. Umuriin namaa deemee namni wanta sana interpreneurri sun manaaj gochuu dadhabuu ni danda'a. Yookaan immoo daldala haaraatti ce'uudhaaf to move on to a new business sanaaf egaa daldalli keenya yookaan businessiin keenya termination ta'uu ni danda'a. If a market for product have changed or become saturated, owner decided it would be more appealing to work for some else. Isheen kun egaa maalidha? Yoo gabaan oomisha sanaa jijjiirame yookaan immoo guutame yookaan saturated yoo ta'e yookaan immoo yoo guutame jechuudha. Abbaan daldalichaa egaa namoota biroof hojjechuun caalaatti akka filatamutti murteessuu ni danda'a jechuudha. Kana keessatti egaa nama biraadhaaf hojjechiifachuu caalaatti hojjechuu yeroo itti faayidaa qabaate argamutti egaa namni interpreneura ta'e tokko wanta jalqabe sana biizinesii isaa sana addaan kutee qaxaramuudhaan hojjechuudhaaf illee yeroo inni itti filannoo kana keessa galu baay'eedha jechuudha. Isheen kun egaa terminationii biizinesii yookaan immoo daldala ofii addaan kutuu keessaa isa tokkodha jechuudha. A business failure occurs when a business closes with a financial loss to a creditor. Isheen kun egaa kufaatiin daldalaa kan uumamu yookaan biizinesiin tokko failure kan inni ta'uu jalqabu yoomidha yommuu jennu yommuu daldalli sun creditors yookaan immoo liqeeffattoota kashalabbii yookaan immoo har'a maallaqa qabaatee cufamuudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma creditorsiin yookaan immoo liqeeffattoonni sun yeroo isaan financial loss to a creditor dhimma liqiitiif liqii kanaan dura kenne deebifachuu dadhabuudhaan yeroo inni itti biizinesiin sun kufu kun egaa kufaatii biizinesii keessaa tokko akka ta'e yeroo darbillee yeroo nuyi itti walii wajjiniin ilaalle tureera. Itti aansuudhaan poointii nuyi wajjiniin ilaallu mistakes leading to business failure kan jedhudha. Kun egaa dogoggora gara kufaatii daldalaatti geessan. Isheen kun egaa baay'ee poointii ifaadhas garuu immoo poointii murteessaadha. Mistakes leading to business failure. Kufaatii daldalaa amma walii wajjin dudubbachaa turre kanatti egaa kan nu geessan dogoggoroota akkamiiti yookaan namni interpreneura ta'e tokko namni hojii uumaa ta'e tokko egaa biizinesii isaa keessatti kufaatiin itti dhufuu kan danda'u dogoggoroota akkamiyyoo uumedha wantoota akkamiyyoo balleessedha isa jedhuudhaaf the most common mistakes are kun egaa dogoggoroonni baay'ee baramoo ta'an tarii dogoggoroonni baay'een ni jiraatu isaan keessaa garuu baramoo kan ta'an neglect to plan for the future. Isheen kun egaa fuulduraaf karoora baasuu dagachuu yookaan dhimma dhiisuu yookaan dhimma itti dhabuu jechuudha. Egeree fuuldura irratti xiyyeeffatu dhabuu yookaan objektiivii yookaan immoo galma tokko dhabuun egaa dogoggora gara kufaatii daldalaatti nama geessan keessaa tokkodha jechuudha. Namni egaa keessumaa wanta itti motiveet ta'ee motiveeshiniin tokko jira yoo ta'e yookaan objektiiviin inni fuulduratti bira ga'uudhaaf
fiigu tokko jira yoo ta'e egaa namni discipline ta'e hojii isaa keessatti kufaatii jiru hundumaa keessatti jabaatee abdii kutannaa tokko malee hojii isaa itti fufuu ni danda'a jechuudha. Garuu galma tokko hin qabu yoo ta'e namni hojjetee dhumaaf hojjeta yoo ta'e karoora tokko baafatee wixinee tokko galmaan ga'uudhaaf hin hojjetu yoo ta'e egaa isheen kun dogoggora interpreneur tokko jechuudha. Leading to business failure gara kufaatii daldalaatti kan isa geessu. The next one is lack of commitment and hard work. Isheen kun egaa kutannoo fi hojii jabaa dhabuudha. Egaa namoonni baay'een daldala keessa ni galu garuu hard workiidhaan yookaan immoo hojii jabaadhaan hojjetu hin taane discipline ta'anii hojjetu hin taane egaa kutannoon isaanirraa hin mul'atu jechuudha. Calluma jedhanii fakkeenyaaf har'a ayyaanadha yoo ta'e guyyaa 2-3-4 wanta hojjetan sanarraa fagaachuu sababa xiqqoo walitti funaananii isa kana egaa sinfinnaa isa jennu afaan Amaaraatiin yookaan immoo dhimma itti dhabuu isa jennu kun egaa lack of commitment and hard work jabinaan hojjechuu dhabuu kunillee egaa mistakes leading to business failure gara kanaattidha kan inni nu geessuu danda'u. And the next one is no delegation or not hiring additional employees. Hojii hiruu dhabuu yookaan immoo delegation kan jennu kun hojii hiruu dhabuu yookaan immoo hojjechoota dabalataa qaxaruu dhiisuu yeroo baay'ee egaa biizinasii keessatti keessumaa partnership dha yoo ta'e yooma prototype yookaan immoo entrepreneur tokko qofaadhaan hojii gaggeeffamu yoo ta'e iyyuu namoonni inni qaxaree ta'eeru kana keessaa isa kaanitti hojiin baay'atee kaan immoo baay'eema firiidamii qaba yoo ta'e egaa kun kufaatii daldala interpreneur kanaatiif sababa guddaa ta'uu danda'a jechuudha yookaan sababa ijoo ta'uu ni danda'a jechuudha. Sababni isaa rakkoowwan jiran yookaan immoo yeroo hojiin baay'atutti hojii waliif hiruun yookaan immoo delegationiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Kun egaa wanti complexity tokko bifa salphaadhaan furmaata akka argatuu fi walii wajjin yoo ta'an egaa Oromoon duutiyyuu hirribadhaa'edha. Duutiyyuu hirribadha walii wajjin yoo ta'e biyyaa wajjin yoo ta'e chaalajjii jiru sana hundumaa namni hundumtuu ofiisaatti fudhachuu hin danda'a yoo ta'e egaa isheen kun gaarii taate jechuudha. Garuu namni tokko hojiin itti baay'atee kaan dhimma dhaba yoo ta'e isheen kun mistakes leading to business failure keessaa isa ijoodha jechuudha. The last one is inaccurate estimates of cash flow and the capital requirements. Tilmaama yaa'insa maallaqaa yookaan cash flow kan jennu kan yaa'insa maallaqaa keenyaa fi ulaagaalee kaapitaalaa sirrii hin taane wixineen keenya sirrii miti yoo ta'e jechuudha. Ulaagaaleen kaapitaalaa nuyi itti baafannee fi akkaataa nuyi itti adeemaa jirru piroosesiin nuyi keessa darbaa jirru wantoonni nuyi qindeeffannee baay'een isaanii inaccurate yoo ta'an egaa isheen kunis mistakes leading to business failure keessa tokkodha jechuudha. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti in agartu yoo ta'e namoonni garaagaraa piroojeektiiwwan gurguddoo keessumaa hoteelota urjii ta'an garaagaraa diizaayinii bifa bareedaa ta'een eegalan yeroon isaan itti hanqina maallaqaatiin dhaabbatanii achumatti immoo kisaaraa guddaa keessa galan yeroo baay'ee yeroo isaan itti finishing yookaan immoo ijaarsa eegalan sana xumuruu dadhabanii amma mana isaanii gurguruutti amma jireenyi isaanii riskii keessa galutti fi wanta yaadan sana bira ga'een kufaatiin amma isaanitti dhufutti namoonni baay'een kan deeman egaa inaccurate statement of cash flow yookaan immoo tilmaama yaa'insa maallaqaa fi ulaagaalee kaapitaalaa sirrii hin taane wixinii isaanii keessa jiraachuudhaan jechuudha. Egaa itti fufuudhaan poointii biraan nuyi ilaallu small business success factor kan jennu kun immoo maalidha? Faaktaroota yookaan immoo dhimmoota milkaa'ina daldala xiqqaa. Milkaa'inni daldala xiqqaa akkamittiin argamuu danda'a yookaan small businessiin nuyi qabannee jiru tokko gara milkaa'inaatti yookaan gara guddinaatti carraan tarkaanfii tokko dabaluusaa akkami gaafa jennee ilaallu gaa identifying failure factors can discover way to tilt the scales toward success. Isheen kun egaa faaktaroota kufaatii adda baasuun madaala gara milkaa'inaatti madaalchisuuf karaalee jiran argachuuf ni gargaara jechuudha. The success factor are categorized as faaktaroonni milkaa'inaa kun egaa kutaalee kanaan gaditti ni qoodamu jechuudha. Egaa isaan irratti xiyyeeffachuudhaan bal'inaan irree kan ilaallu ni ta'a. The first one is conducive environment, adequate credit assistance, and the third one is market and marketing support. Warreen kun sadan egaa maaludha? Faaktaroota milkaa'inaa jechuudha. Isaan kun
small business keessatti yookaan immoo daldala xixiqqaa keessatti karaalee nu ittiin milkoomnu keessaa inni jalqabaan conducive environment kun egaa naannoo mijataa ta'e inni biraan adequate credit assistance deeggarsa liqii ga'aa qabna yoo ta'e waa'ee baajataatiif yaaddoo keessa hin gallu yoo ta'e inni biraan market and marketing support gabaa fi deeggarsa gabaati egaa wantoota kana yookaan dhimmoota gurguddoo kana sadan egaa bal'inaan tokko tokkoon konseptiiwwan isaan of keessaa qaban kan ilaallu ta'a. Egaa akkuma barame egaa viidiyoo kana like gochuu, comment gochuu hin dagatinaa. Guddaa jaallatamtu egaa faaktoroota gurguddoo sadii small business keenya success gochuu danda'an keessaa inni jalqabaa conducive environmentidha. Isheen kun egaa naannoo mijataa ta'edha jechuudha. Political, economic, technological and the socio-cultural factors kan of keessatti qabatu jechuudha. Isheen kun naannoo mijataa gaafa jennu faaktoroota siyaasaa, diinagdee yookaan immoo ikonoomikii, teeknooloojii yookaan immoo hawaasa socio-cultural factor yookaan immoo hawaasaaf aadaa kan of keessatti qabate gaafa ta'u egaa conducive environment yookaan naannoo mijataa nuu ta'a jechuudha. Naannoo mijataa kana keessatti haala siyaasaa jeeqamaa hin taane fakkeenyaaf amma egaa keessumaa egaa yeroo itti waraanni waliin keessa jiru keessatti keessumaa yeroo itti namni naannoo biraa ilaalcha badaa waliif qabu haala siyaasaa jeeqamaa ta'e keessatti fakkeenyaaf amma namni tokko naannoo biraarraa gara naannoo biraatti deemee waan dhimma tokko irratti yookaan daldala tokko irratti invest godhee hojjechuudhaaf tarii waljibbaan gidduu sana jira yoo ta'e hawaasa sana gidduutti fudhatama guutuu argachuu hin danda'u yoo ta'e ija jibbaatiin ilaalama yoo ta'e egaa kun biizinasii inni jalqabuudhaaf jedhe sanaaf danqaanii ta'a jechuudha. Inni biraan diinagdee. Inni kun egaa ikonoomikii irratti kan xiyyeeffatudha. Teeknooloojiiwwan isa sappoorti godhan gahaa hin argatu yoo ta'e fakkeenyaaf amma namni mana suuraa banu tokko yookaan dhimmoota onlaayinii wajjin wal qabatu namni hojjechuu barbaadu tokko dhimmoota akkasii irratti namni invest gochuu barbaadu tokko gara aanaa keessatti neetworkii salphaatti argachuu hin dandeenye yoo dhaqe bakka ibsaa sirriitti argachuu hin dandeenye tokko yoo dhaqe yeroo hundumaa jiniinitara fayyadama yoo ta'e baasiin isaa xilamuuf irree baay'ee guddaadha jechuudha. Inni biraan hawaasa aadaa yookaan immoo soosiyoo kaalchuraalii naannoo sanaa wajjin waliin simatu yoo ta'e egaa carraan small business success gochuu isaa yookaan immoo daldala xiqqaa sana karaa inni ittiin dhimma yaade sana yookaan immoo galma isaa yookaan objektiivii isaa carraa rukutuu isaa dhiphaadha jechuudha egaa. Inni lammaffaan adequate credit assistance. Isheen kun egaa deeggarsa liqii gahaa ta'e argachuudha. Deeggarsa liqii gahaa ta'e argachuudha. Adequate and timely supply of credit. Dhiyeessi liqii gahaa fi yeroo isaa eeggate yeroo baay'ee namoonni baay'een baankii irraa liqeeffatanii hojii hojjechuudhaaf jedhanii yeroo isaan barbaachisan sanatti qarshii argachuun yeroo isaatti isaan rakkisuu fi dhimmoota baay'ee amma xumuranitti egaa baasii addaatiin yeroo itti saaxilamaniif biizinasiin isaanii yeroo itti dhaabbatu amma yeroo itti biizinasiin isaanii dhaabbate sanatti immoo wantoonni baay'een diisorder jaraa ta'uudhaan carraa milkaa'ina isaaniif objektiivii isaanii sana bira ga'uu isaaniitti danqaa ta'uu ni danda'a jechuudha. So dhiyeessi liqii ga'aa fi yeroo isaa eeggate adequate kan ta'eef timely supply of credit kana argachuun murteessaadha jechuudha. Adequate credit assistance yookaan deeggarsa liqii gahaa irratti. Inni biraan egaa various assistance special financing programs such as lower interest rates, less collateral requirements and lower equity ratio. Sagantaalee faayinaansii addaa kanneen akka dhala gadi bu'aa ulaagaalee qabsiisaa fakkeenyaaf collateral kan jennu salphaa fi ratio kaapitaalaa gadi bu'aan. Inni biraan various assistance schemes such as preparing the project study and so on. Sagantaalee deeggarsa adda addaa kanneen akka qorannoo piroojeektii qopheessuuf kan kana fakkaatan irratti yoo xiyyeeffanne deeggarsa liqii gahaa argachuu ni dandeenya. Kun immoo faaktoroota biizinasii xixiqqoo keenya irratti milkaa'uudhaaf nu gargaaran keessaa isa ijoodha jechuudha. Adequate credit assistance yookaan deeggarsa liqii gahaa ta'e argachuun jalqaba irratti immoo poointiin wajjin haasofne maalidha? Conducive environment haala mijataa haala naannoo mijataa
haala naannoo mijataa inni the third one is market and marketing support. Isheen kun gabaa fi deeggarsa gabaati. Small enterprises can sell their product as one body through closely knit association or organization. Enterpriseonni xiqqaan egaa waldaalee yookaan immoo dhaabbilee walitti dhufeenya qabaniin walitti bu'uudhaan oomisha isaanii akka qaama tokkootti gurguruudhaaf yeroo isaaniitti carraa argatan kun egaa deeggarsa gabaa argachuu isaanii kan nuuf ibsudha jechuudha. The government assists in small groups of entrepreneurs in selling their product. Mootummaan egaa gareewwan xixiqqoo abbootii qabeenyaa oomisha isaanii akka gurguratan kanaaf yeroo itti deeggarsa taasisu kana deeggarsa gabaa argataniiru jennee dubbachuu hin dandeenya jechuudha. Konseptiin isaa baay'ee maifaadha. Itti aansuudhaan egaa gabatee nuyi agarru kun 3.2 irratti improved definition of macro and small entrepreneurs. Isheen kun egaa hiikaa himaaxaa fooyya'eeti. Hiikaa himaaxaa fooyya'eeti jechuudha. Level of enterprise sadarkaa enterpriseeti jechuudha. Isheen kun seektaroonni jiru kun egaa damee yookaan seektara human power humna namaa total asset yookaan immoo qabeenya waliigalaa jechuudha. Jalqaba irratti egaa micro enterprise yookaan immoo enterprise micro yookaan immoo enterprise xixiqqaa kana gaafa laallu egaa jalqaba irratti industiriin isaa egaa irra xiqqaa yookaan immoo walqixa 5 jechuudha. Kun industiriin nama 5 isaa gadi jechuudha. Humna namaa inni gaafatu nama 5 isaa gadidha. Servisiin yookaan immoo tajaajila irratti nama 5 isaa gadiif tajaajila godha jechuudha. Micro enterprise kun inni biraan small enterprise irratti enterprise xixiqqaa kana keessatti egaa industrii yookaan 6 hanga 30 nama 6 hanga 30 yeroo inni itti barbaadu jechuudha. Service tajaajila nama 6 hanga 30tiif yeroo inni itti godhu jechuudha. Walumaa galatti egaa total assets yookaan immoo hiika qabeenyaa akka waliigalaatti immoo qabeenyi waliigalaa isaa gaafa kan maayikiroo keenyu egaa maayikiroo keessatti indaastirii maayikiroo indaastirii gaafa laallu egaa qarshii 100,000 fi isaa gadidha jechuudha. Maayikiroo servisii gaafa laallu immoo qarshii 50,000 fi isaa gadidha jechuudha. Small indaastirii keessatti birrii miiliyoona 1 fi walakkaa fi isaa gadi kan ta'anii fi small service keessatti qarshii 500,000 fi isaa gad. Kun egaa walumaa galatti kan inni nutti agarsiisu improved definition of medium and small enterprises. Kun egaa hiikaa himaaxaa fooyyeedha jechuudha. Hiikaa himaaxaa fooyyeedha. Isheen kun amma kana wanta haaraa taate illee hin qabdu just hubachuumaaf yoo ta'e malee. Priority sectors and subsectors for MSEs in judgment in Ethiopia. Dameelee fi dameelee xixiqqaa xiyyeeffannoon kennamuufii qabu kanneen akka himaaxaa Itoophiyaa keessatti egaa hirmaannaa isaanii gaafa laallu manufacturing sectoriin kun egaa damee industirii yookaan immoo oomisha wajjin kan wal qabatu yommuu ta'u construction sectoriin damee ijaarsaa, trade sector damee daldalaa, service sector damee tajaajilaa, agriculture sector or urban agriculture damee qonnaa yookaan immoo qonni magaalaa kun egaa Itoophiyaa keessatti kan hirmaatan akka himaaxaatti dhimmoota jiran irratti bu'uura godhachuudhaan akkuma odeeffannootti kan nuuf kaasedha. Dhiismaachi wanta haaraa hin qabu. Ittaanee kan jiru level of medium and small enterprise in Ethiopia. Sadarkaa enterprise xixiqqaa fi giddu galeessaa Itoophiyaa keessatti egaa Itoophiyaa keessatti mediumidhaa fi small enterprise yookaan immoo enterprise xixiqqaa fi giddu galeessaa Itoophiyaa keessatti himaaxaa kana egaa wal bira qabnee gaafa laallu startup yookaan immoo jalqabbii irra jira jechuudha. Sadarkaan isaa Itoophiyaa keessatti himaaxaan kun startup kan ta'e jalqabbii irra jechuudha kan inni jiru. Akka biyyoota kaanii
miti jechuudha. Inni biraan gross level sadarkaan guddinaa jira. Maturity level sadarkaa bilchinaa yookaan immoo guddina guutuurra ga'uun ni jira. Gross medium level guddina sadarkaa giddu galeessaarralee I think akka inni jiruttidha. Kun egaa kan inni nuuf eeru sadarkaa hundumaa irratti Itoophiyaa keessatti himaaxaan akkasii akka isaan jiranidha kan inni nu kaasu. Itti aansuudhaan mata duree guddaan nu ilaallu main supporting packages for medium and small enterprises development in Ethiopia. Isheen kun egaa paakeejota deeggarsaa gurguddoo guddina himaaxaatiif egaa paakeejota yookaan immoo wantoota deeggarsaa gurguddoo ta'an sanarra xiyyeeffachuudhaan egaa kan inni nuuf kaasu in Ethiopia supporting package for medium and small enterprises includes Itoophiyaa keessatti egaa paakeejonni deeggarsaa himaaxaatiif kennaman kanneen armaan gadii ni dabalatu jechuudha. Jalqaba irratti awareness creation about the sector. Kun egaa damee daldalichaa irratti hubannoo uumuun dirqamadha jechuudha. Provision of legal services to form legal business enterprise. Enterpriseota daldalaa seera qabeessa ta'an ijaaruuf tajaajila seeraa dhiyeessuu, providing technical and business management training. Leenjii teeknikaa fi bulchiinsa daldalaa sana keessatti gahee olaanaa akka isaan taphataniidhaaf leenjii teeknikaa kennuun bulchiinsa daldalaa sana barsiisuun yookaan training process akka isaan godhan isaan gargaaruun egaa paakeejii deeggarsa gurguddoo guddina himaaxaatiif Itoophiyaa keessatti hojiirra oolaa jiran keessaa isaan tokkodha jechuudha. Just kun tiyooriidhumadha. Providing financial support based on personal saving 20 out of 80 the beneficiaries save 20% and the MFIs provide loan at 80% of the project is deeggarsa faayinaansii qusannoo dhuunfaa irratti hundaa'e kan egaa persentaa 80 fakkeenyaaf fayyadamtoonni persentaa 20 qusatu jechuudha. Dhaabbileen faayinaansii xixiqqaan yookaan immoo dhaabbileen faayinaansii xixiqqoon ammoo persentii 80 projektichaa liqiin akka isaan dhiyeessanidha jechuudha. Facilitate working premises industry extension services and BDS provision. Isheen kun egaa bakka hojii mijeessuu tajaajila extensionii indaastirii fi dhiyeessii deeggarsa daldalaatti egaa isheen kun deeggarsa daldalaa irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Ishee kana qixa kanarra yoo qabanne gaariidha. I think wantoota haaraa ta'anii qaba tiyooriidhumadha kan inni bal'inaan ibsaa jiru. Kan itti aanu problems of small scale business in Ethiopia. Isheen kun egaa rakkina daldala sadarkaa xiqqaa Itoophiyaa keessatti egaa sadarkaa daldalaa xiqqaa kanarratti rakkina akkamiitu jira yookaan immoo probleemota akkamiitu jiru jennee gaafa ilaallu small scale business have not been able to contribute substantially to the economic development, particularly because of financial production and marketing problems. Daldaloota sadarkaa xixiqqaa guddina diinagdee keessatti qooda olaanaa gumaachuu hin dandeenye keessattuu rakkooleen faayinaansii yookaan baajeta ga'aa dhabuun kaapitaala ga'aa dhabuun kun egaa isaan ni mudatu jechuudha. Oomishaa fi gabaa qabaniin kan ka'e egaa rakkoo kanaaf yeroo isaan itti saaxilaman ni argina jechuudha. This problem are still major handicaps to their development. Rakkooleen kun hundumtuu hanga ammaatti guddina isaaniitiif gufuu guddaa ta'anii amma yoonaatti danqaa hin furamne ta'anii yeroo isaaniitti ta'aa jiranidha jechuudha. Lack of adequate finance and credit has always been a major problem of the Ethiopian small business. Hanqinni faayinaansii fi liqii gahaa ta'e daldala xixiqqoo Itoophiyaa keessatti yeroo hunda rakkina guddaa ta'e ni jira jechuudha. Kan rakkina guddaa ta'eeti kan inni jiru amma yoonaatti rakkina furmaata gahaa hin arganne ta'eeti kan inni jiru. Small scale unit to do not have easy access to the capital because they mostly organized on proprietary and partnership basis and are of very small size.
daldalli sadarkaa xixiqqaa kun egaa kaapitaala argachuuf carraa salphaa hin qaban jechuudha. Salphaatti sappoortii ta'uu hin danda'an jechuudha. Kunis gufuu bal'aa qabaachuu isaanii kan agarsiisu yommuu ta'u, kunis baay'inaan dhuunfaan yookaan immoo waldaan kan ijaaramanii fi guddinni isaaniis baay'ee xiqqaa waan ta'eef jechuudha. Kun egaa rakkinoota yeroodhaa gara yerootti isaan mudatan keessaa egaa warra hangafaati jechuudha. Itti aanuun kan jiru egaa small scale enterprise find it difficult to get raw materials of good quality at reasonable prices in the field of production. Enterpriseonni xixiqqaan damee oomishaa keessatti egaa meeshaalee dheedhii qulqullina qaban gatii madaalawaan argachuun isaanii ulfaataadha yookaan immoo danqaadha jechuudha. Meeshaalee dheedhii gabaa isaaniitiif isaan barbaachisu gatii madaalawaadhaan carraan argachuu isaanii baay'ee dhiphaadha jechuudha. Gatii madaalawaadhaan hin argatan yoo ta'e immoo egaa carraan isaanitti product godhanii meeshaa dheedhii sanarraa wanta tokko baasanii yeroo isaanitti wanta ga'aa tokko sanarraa argatan dhiphaadha jechuudha. Isa kanaaf egaa probleemii isaan saaxilamaniif yookaan wanta rakkoo isaanitti ta'e kana kaasa. Furthermore, the techniques of production which the enterprise have adapted are usually outdated. Akkasumas egaa maloonni oomisha enterpriseonni itti fayyadaman yeroo baay'ee kan dullooman yookaan immoo boodatti hafoodha jechuudha. Outdated kan ta'an, expiry date kan ta'an, kan yeroon irra darbee fi mala fooyya'aatu hin taane mala kanaan dura itti fayyadamaa turameef amma garuu haala salphaa ta'een bu'aa gaarii argamsiisuu hin dandeenye itti fayyadamuun isaanii egaa enterpriseonni mala gaarii fayyadamuu dhabuun isaaniis egaa akka dabalataatti rakkoo biraadha jechuudha. Because of their poor financial position, they are not able to buy new equipment. Consequently, their productivity suffers. Haala faayinaansii gadhee keessa waan jiraniif egaa meeshaalee haaraa bitachuu hin danda'an jechuudha. Kanaan kan ka'es egaa oomishtummaan isaanii ni hir'ata. Oomishtummaan isaanii hir'ateera yoo ta'e immoo galiin isaanii ni hir'ata. Galiin isaaniif baasiin isaanii immoo wal madaalaa miti yoo ta'e immoo egaa carraan isaanitti milkaa'an abjuu ta'ee hafa jechuudha. However, small business owners can avoid some of the common or mistakes by knowing the business in depth. Ta'us egaa abbaan daldala xiqqaa daldalicha gadi fageenyaan beekuudhaan dogoggora baramaa ta'an tokko tokko jalaa miliquu ni danda'a jechuudha. Isheen kun egaa dogoggoroota kana jalaa bifa inni ittiin miliquu danda'u kan heerudha. Developing a solid business plan, managing financial resources, understanding financial statements and learning to manage people effectively. Karoora daldalaa cimaa qopheessuun, qabeenya faayinaansii bulchuun, ibsa herreegaa hubachuu fi namoota karaa bu'a qabeessa ta'een bulchuu barachuun kun egaa baay'ee isaan akka gargaarudha kan inni kaasu iddoo kanarratti. Itti aansuudhaan walii wajjiniin kan ilaallu egaa organizational structure and entrepreneurial team formation yookaan immoo caasaa dhaabbataa fi ijaarsa garee entrepreneurii yookaan immoo ijaarsa garee hojii uumtotaa ijaarsa garee hojii uumtotaa yoo inni gahaadha. Introduction irratti we can perceive from the experience of companies the importance of employees and their loyalty and commitment to the organization. Kun egaa muuxannoo kaampaanotaa irratti barachuu akka dandeenyutti hojjettoonni akkasumas amanamummaa fi kutannoon isaan dhaabbatichaaf qaban baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Asirratti egaa caasaa dhaabbataa fi ijaarsa garee kanaa gaafa ilaallu yookaan immoo organizational structure and entrepreneurial team formation kana egaa keessatti muuxannoon kaampaanotaa irraa barachuun akka danda'amutti egaa hojjettoonni akkasumas amanamummaa fi kutannoon isaan dhaabbatichaaf qaban baay'ee barbaachisaa akka ta'edha kan inni dubbatu. Also significant to potential investors in the management team and its ability and the commitment to the new venture. Investoroota dhuunfoo ta'anis akkasumas garee hooggansaa fi dandeettii fi kutannoo isaan hojii haaraa sanaaf qaban baay'ee dhimma murteessaadha. Keessumaa egaa dhimmi
structure organization structure fi entrepreneur team formation kun yeroo baay'ee kutannoo entrepreneur irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Kutannoon isaanii gahee guddaa akka taphatu konseptii walii galaa iddoo kana keessa jiru. Investors will usually demand the management team not attempt to operate the business as a sideline or part-time venture full-time elsewhere. Investoroonni kun yeroo baay'ee hooggansa utuu bakka biraa hojii guutuu hojjetanii daldalicha akka hojii cinaatti yookaan immoo yeroo gabaabaatti akka hin hojjenne ni barbaadu jechuudha. Yeroo isaanii guutuu kennan akka isaan hojjetan. It is assumed that the management team is prepared to operate the business full-time and at a modest salary. Gareen hooggansa daldalichaa yeroo guutuu fi miindaa giddu galeessaan hojjechuuf qophaa'uu akka ta'an amanamuu qaba jechuudha. It is unacceptable of the entrepreneurs to try to draw a large salary out of the new venture, and the investors may perceive any attempt to do so a lack of psychological commitment to the business. Hojii uumaan yookaan immoo entrepreneur tokko waa'ee entrepreneurship fi entrepreneurial garaagarummaa gurguddaa kana sadanii gadda baafnee ilaallee turre. Kanarratti entrepreneurri nama sanadha yookaan hojii uumaa dhanneerraa, entrepreneurshipin immoo adeemsa hojii uumaa yookaan processii achi keessa jirudha jenneerraa, entrepreneurialiin immoo maal akka ta'e dubbanneerra maal jechuu akka inni ta'e egaa viidiyoo kanaan dura hojjetamerraa deemaati ilaalaa. Egaa hojii uumaa yookaan entrepreneur daldala haaraa sana keessaa miindaa guddaa fudhachuuf yaaluun fudhatama hin qabu jechuudha. Investoroonnis yaalii akkasii akka hanqina kutannoo sammuu daldalichaaf qabanitti ilaaluu ni danda'u jechuudha. Qofaatti faayidaa adda ta'e damuuza adda ta'e argachuun isaa warra kaanitti gufuu hojii ta'uu akka inni danda'udha. Kan inni nuuf kaasu asuma egaa maatii odaa akaadaamii kan hin taane bakka subscribe jettutti bu'uudhaan egaa maatii keenya ta'an dhaamsa keenya yeroo hundumaa nuyi irra darbuu dandeenyadha. Itti aansuudhaan mata duree nuyi walii wajjiniin ilaallu designing the organization kan jedhudha. Yookaan immoo dhaabbaticha design gochuu yookaan immoo dhaabbatichatti boca gochuu designing the organization. Kun egaa afaan Oromoo naannoo tokko tokkotti beekamu saxaxuu jechuu ni dandeenya. Dhaabbaticha saxaxuu yookaan immoo boca dhaabbatichaa baasu. The design of organization will be the entrepreneur's formal and explicit indication to the members of organization as to what expected from of them. Kun egaa boca dhaabbatichaa bocni dhaabbatichaa hojii uumaan yookaan immoo entrepreneurri tokko miseensonni dhaabbatichaa maal akka isaan irraa eegamu karaa idilee fi ifa ta'een kan itti argisiisudha jechuudha. Karaa idilee ta'een fi karaa ifa ta'een karaa dhimma biraa agarsiisuu hin dandeenye karaa olaantummaan entrepreneura sana agarsiisu karaa idilee ta'een yookaan karaa leegaal ta'een boca dhaabbata sana qabsiisuu keessatti ga'een entrepreneuraa ga'ee leencaati waan ta'eedhaaf yookaan stakeholderiin ni jalqabaa abbaa hojii sana yookaan entrepreneura sana waan ta'eedhaaf inni kun miseensi dhaabbatichaa maal akka isa irraa eegamuuf maal hojjechuu akka qabu objektiin dhaabbata sanaa maal akka ta'e entrepreneura sanarraa seeraaf qajeelfamaan itti himamu akka inni qabudha. These expectations are grouped into 5 areas. Eeggannoowwan kunneen egaa bakka shanitti ni qoodamu jechuudha. Karaa entrepreneuraa miseensa hojii dhaabbata sanaa kan qaqqabu jechuudha. Organization structure inni jalqaba caasaa dhaabbata sanaati. Dhaabbanni sun caasaa akka kanaa qaba. Asiin bee achiin gala. Asiin yoo baane bakka kana waan nu geessuudhaaf kana caaseffannee jirra kan jedhu miseensonni beekuutu irra jiraata jechuudha. Inni biraan planning, measurement and evaluation schemes. Karoora madaallii fi qajeelfamoota sakatta'iinsaa barachuu qabu jechuudha. Karaa stakeholder yookaan immoo entrepreneur kana wantoota karaa miseensaa qabu qaban. The third one is rewards. Kun immoo
badhaasa yookaan immoo galatoodha jechuudha. Kun waraqaa galataa ta'uu danda'a, miindaa daballii ta'uu danda'a. Kana kan godheef kanatu ta'a. Objektiiviin keenya kanadha. Kana bira yoo geenye kanatu nuu ta'a. Amma kan yoo guddanne ga'een keessan immoo kanadha jedhanii itti gaafatamummaadhaan hojjechuu akka isaan danda'aniidhaaf riiwardiin yookaan badhaasni akka jiru, selection criteria ulaagaaleen filannoo akka jiran, treeningii fi leenjiin akka jiru inni kun karaa interpreneraa wantoota qaqqabuu qabanidha jechuudha. Pointiin biraan building the management team and the successful organizing culture. Isheen kun garee hooggansaa ijaaruu fi aadaa dhaabbata milkaa'aa uumuu dhaabbata milkaa'aa ta'e tokko uumuudhaaf kaalcharii jiru jechuudha. Building the management there are some important issues to address before assembling and building the team management team. Isheen kun garee hooggansaa walitti fiduu fi ijaaruun dura dhimmoota barbaachisoo xiyyeeffannoo argachuu qaban ni jiru jechuudha. In sense, the team must be able to accomplish three functions. Bu'uuraan yookaan immoo gareen sun hojiiwwan gurguddoo sadii raawwachuu akka inni qabu kan cuqaasu yommuu ta'u, execute the business plan. The first one is execute the business plan. Karoora daldalaa hojiirra oolchuun dirqama jechuudha. Wanta karoorfamee wixinee ta'ee waraqaarra jiru sana lafa buusisanii akka inni gara hojiitti jijjiiramu gochuu keessatti ga'een isaanii olaanaa waan ta'eedhaaf karoora daldalaa hojiirra oolchuun isa jalqabaati. Bu'uura gareen sun hojiiwwan gurguddoo sadii raawwachuu qaban keessaa ganni jalqabaa execute the business plan. The second one is identify fundamental change in the business as they occur. Yommuu daldalicha keessatti jijjiiramni bu'uuraa uumamu adda baasanii beekuu qabu jechuudha. Make adjustment. The last one is make adjustment to the plan based on changes in the environment and the market that will maintain profitability. Jijjiirama naannoo fi gabaa irratti hundaa'uudhaan egaa bu'aa daldalichaa eegsisuuf karooricha irratti sirreeffama taasisuun egaa isaan gafaati jechuudha. Important consideration and strategies in returning and assembling an effective team and creating an effective and positive organization culture. Inni kun garee bu'a qabeessa ta'e qaxaruu fi ijaaruu akkasumas aadaa dhaabbata gaarii fi bu'a qabeessa uumuu keessatti dhimmoota barbaachisoo fi tarsiimoowwan xiyyeeffannoo argachuu qaban keessaa inni jalqabaa the entrepreneur's desired culture must match the business strategy outlined in the business plan. Aadaan hojii inni hojii uuman yookaan immoo entrepreneurri uumuu barbaadu tokko jira. Objektiiviin inni barbaadu tokko jira. Aadaa hojii inni uumuu barbaadu tokko ni jiraata. Tarsiimoo daldalaa karoora daldalaa keessatti ibsame waliin kan wal simu ta'uu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf gama entrepreneurri tokko galmi isaa ji'a tokko keessatti qarshii miiliyoona tokko walitti qabuudha yoo ta'e galma isaa sana qofaa ilaalee objektiivii isaa sana qofaa ilaalee hojjettoonni halkaniif guyyaa akka hojjetaniidhaaf dirqisiisuu hin qabu jechuudha. Inni kun egaa aadaa hojiin entrepreneurri sun uumuu barbaadu sun tarsiimoo daldala karoora daldalaa keessatti ibsame waliin kan wal simu ta'uu qaba jechuudha. The second one is the leader of organization must create a workplace where employees are motivated and rewarded for good work. Hoogganaan dhaabbataa bakka hojjettoonni itti kaka'umsa argatanii fi hojii gaarii hojjetaniif badhaafaman uumuu qaba jechuudha. Riiwardiin tokko jiraachuu qaba jechuudha. Bakka isaanitti ga'ee leencaa taphatanitti akka leencaatti kabajuu ni qaba. Riiwardi gochuu ni qaba. Badhaasuu ni qaba jechuudha. Inni kun egaa adeemsota barbaachisoodha jechuudha. Adeemsota barbaachisoodha jechuudha. The third one is the entrepreneurs should be flexible enough to try different things. Hojii uumaan sun wanta adda addaa yaaluuf dandeettii jijjiiramatti madaquu yookaan flexible ga'aatii qabaachuu qaba jechuudha. Yeroo hojjettoonni yaada haaraa fidan yaada sana isaanirraa fudhatee gammadaa ta'e flexible ta'uu qaba jechuudha. Nama rational ta'uun akkuma ta'etti ta'etu jiru garuu wanta haaraa tokko fudhachuudhaaf immoo nama open ta'e ta'uu qaba jechuudha.
The fourth one is it is necessary to expand extra time in the hearing process. Adeemsa qaxara hojjettootaa irratti yeroo dabalataa dabarsuun barbaachisaadha jechuudha. The entrepreneur needs to understand the significance of leadership in the organization. Hojii uumaan yookaan immoo entrepreneurri barbaachisummaa hooggansa dhaabbataa keessatti qabu hubachuu qaba jechuudha. Hammam barbaachisa hooggansi koo dhaabbata koo kanarratti gahee hammamii taphata yookaan yoon jabaadhee manage godhe dhaabbanni koo kun sadarkaa kamirra gahuu danda'a. Tarii dhimma dhabuu kootiif dadhabbii koo kanarraa kan ka'e immoo dhaabbanni koo kun kufaatii akkamii keessa galuu danda'a jedhee entrepreneurri sun understand gochuu wanta inni qabu significance of leadership in the organization ga'ee inni taphatu stakeholder isaan gafaa waan ta'eedhaaf egaa yeroo baay'ee gaggeessummaa keessatti jecha beektonni dubbatan keessaa gaggeessaan hoolotaa leenca yoo ta'e hoolonni iyyuu soorattoo foonii ta'u yookaan ni baroodu jedha. Gaggeessaan leencotaa garuu hoolaa yoo ta'e leenconni iyyuu adamsanii nyaachuurra marga dheeduudhaaf dirqamudha. Gaggeessaan tokko warra isa gaggeessuuf dhaabbata gaggeessu sana keessatti ga'ee guddaa ga'ee leencaa akka inni taphatuudhaaf egaa ga'ee isa sana understand gochuu qaba jechuudha. Cimina isaatiif dhaabbanni isaa hammam milkaa'inarra ga'uu akka danda'u karaa dadhabina isaa immoo dhaabbanni isaa hammam kufaatii keessa seenuu akka danda'u hubateennaan egaa kun walumaa galatti qabxiiwwan tokko hanga shanii nu ilaalle kun egaa maalidha? Important consideration and strategy in recruiting and assembling an effective team and creating an effective and positive organization culture kan jennu yookaan garee bu'a qabeessa ta'e tokko uumuu keessatti yookaan organization yookaan ijaaruu keessatti aadaa dhaabbata gaarii fi bu'a qabeessa uumuu keessatti dhimmoota barbaachisoof tarsiimoowwan xiyyeeffannoo argachuu qaban gurguddoo 5 ilaalle jechuudha. Walumaa galatti chapteriin sadaffaan kana fakkaata. Qixa gaarii fi baay'ee namatti tolurra akka ilaallee fi understand akkasiin gootan egaa abdii guddaan isinirraa qabaa. Chapterii itti aanuun amma wal agarrutti bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isin faana ta'u an obboleessa keessan abdii Zalaalem bakka nagaa qabu oola bakka nagaa qabu bulaa nagaatti.